Falasama keenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi ammeenya. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran. Hawaasa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran. Dirree falmii dafqaan bula humnaan dula sammuun qullaa sobaan ulaa bashannanaaf banaa ulaa. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran. Morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halaala afran seenaa ilaala. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran. Ayana deribana kasat mana masih. Kamu bitai ayana wante. Pun betul deribana kasat. Sekarang. Wayo. Wayo. Olah di dulu. Galasa. Irtato kittiko alaana dhageessistu yaashee oduu biyya keessaaf oduu biyya alaana dhageessistu anoosiin si fudhatanii fi ganiise si todeessan see malee kana maraatonni jee qayyoomin bareedu toos hin qabu ta'e garumaan hin ta'a hirribaa kee amma maaltu na nyaata. Dan كيف إنه بتير فتح كيف إنه بتير فتح إنه دبرين توجهوني لا غروفهم بريدات وان بيتو أكاتي بتينو نوفي بدارا أوكي بدارا كم عارفين يا اسمي كذا هو إيش هذا Siin akkana wajjin jiraatan si ilaalee miti kan fuudhuu dhiisee qofaa jiraatu. Ogummaadhaaf aarsaan kaffale siif jedheen waa'ee keetiif waan hin ta'e anuu sitti himuu danda'u. Atis immoo naaf jirta. Nan dadhaben jennee tammarraa.
nama dammaqa dhugaatiin jedha akka jara kaanii nakaasaa na dammaqsaan si baran jiru. Maaluma barbaaddeedha? Ooyisaa naannoo si fide ganamaan jajuudhaan nama jajame jajuun hin danda'amu. Lakkii isaan si jajan sun sirriin ture dhugaatiin jedha. Maal barbaadde? Nama cimaa. Oduun nan dabarsinii maal barbaadde? Maallaqa barbaade qarshii. Maallaqan barbaade dhiigan barbaade hin jetture maal barbaadde immoo? Foon ittiin binnaa ayyaana miti re. Baay'ee qoosta. Baay'ee maqoosta. An mucaa sabaa ta'u koo dagatte. Miidiyaan meeqa akkana eeguu dagatte. Sabi kun akkana eeguu dagatte. Guyyaa ayyaanaatiin manatti dabarsaan. Gamna buustee na ilaaluu keeti ati. Dookkorte. Baay'ee dookkorte. Akkasii maa nuun hin jettu? Hin qabu. Mituun qabaadhe sinna wadhaan. Gurmu. Egaa natti mi jette immoo seera mana kanaa wajjumaan teenyee wajjumaan baasne. Maal oolufte? Isa natti hin kaase. Isa hin kaase. Ammoo kan Isa hin kaase. Dhiigan sitti kennaa jira. Waan itti hirmaannee sitti kennaa. maal? Dhifa siin jedheen. Kunoo ana taanaan tola ooltummaan maal akkamitti waan hirmaannee itti kennaa jiru. Dabali. Hiyyeessota gargaaruun dirqama. Dabali ila. Seera mana kana wajjumaan teenyee baasne. Isa hin kaase. Garuu. Innas. Ila kanaan ala waan tokko hin qabu. Waan kiisiidhaa qabuun suudha. Gaduu ba'uu hin danda'u. Taaksii waan ittiin qabadhu yoo qabu. Ashabama kubbina nagadataa oolchati guyyaa. Kanas dabali. Qosaa kee dhiisitti dabali. Baay'atuun qabaadhe sinna wadhaan. Miindaa hojii tokko dabarsee siin laaddoon. Hin qabuu fidamu. Hin hafne kaa. Narraan fa'achi narraan fagaatiin narraan siidhe. Maal dhiifti sitti meeraaman? Namarraa siqanii taa'uun akka seeraan namaa dabsiisuu beektaa min. Meeqattem? Isee haftee dabali jaata. Afurtama naa Maali dhiifti hin qabuuf malee tuun qabaadhe sinna wadhaayi. Hin qabuun hin jiruun. Dhiiga cobsee si laachuu dhalu. Kenn. Maal fakkaata? Gifti maaloo maaliin manaa ba'a? Irraallee waama taaksii maaloo gifti? Galatoon. Maaloo kan Bariinaan waama foon taaksiillee waama ittiin gabba'u. Bariinaan foon nyaatta. Maaloo waama ittiin gabba'u keessaa naan deebistu? Maali gifti seeraan doo sisteema yoomitti qullaanu hambiftu? Wayyaa fidaa itti taa'ati kana booddee. Akka foon nyaatu birrii dhibbata akkasirraa fuudhe. Waan biraatiif miti bara. Yoonni isee waan mucaa sabaatiin jedhe maaliin godhaa nyaattee? Isa moo'eetu si kadhataa dhiisi. Naa deebis kaa. Gara jabinni kee ajjeesa gahe. Hai gifti. Karaa kee akkasitiin guddinni hin argamu. Kiisii duwwaa nu hambista akkas. Maal amma foon nyaachuun dirqama? Mucaa sabaatti manaa maaliin fuudhu? Agabuun mooluu hin danda'an. Dhibba tokkoon amma sangaan hin bitamu. Amma gaazexeessaan foon manaa nyaatee beeka. Raafuu iyyuu nyaannu manaa nuyi. Mucaa sabaati. Saba bukkeedhaa nyaannu. Maa jechuudha? Hiyyeessa gargaaruudha yoo ta'e immoo natti himaa. Waan hin qabne. Maal mudaan maal godhee Hirkashii. Buat ini berawat mati kerja kamu kebawa Qarshii dhibbata akka kafoon ittiin bitu naa kan niti sirraa deema. Nan dhamaasisin qabee afaan kee qarshii ma barbaada qarshii naa kan qarshii dhibbata akka kafoon ittiin binnu. Irribata keessaa na kaafte maaliif itti fakkaate Obbo kasiin jedhaa jiru si dhagaaman jiru moo? Fidi qarshii. Fidi qarshii. Garuu maaliif irriba bishaan bishaan dhibbata koo kaayi. Egaa diddee maal godhan? Dhibba tokko laa kunoo maal waltiin buunu malee nuna dhibba tokko laa kunoo laa qarshii maal maal profeesar jedhatu
Maaliif ituu qarshii fudhatin deemtu fudhatin mataa tanisi. Maal waan akkasii? Eessa deemuu jirta? Maallaqicha maa fudhattee maaliif bitee dhufta? Kiisaa qabdaa moo maallaqa? Maal kun jedhi? Dhafachu! Kanatu qarshii mun fudhatin mana keessaa gadi ba'e fayyaan isaa odee beeku namichi kun. Kanaafuu waadaa nu galuu qaba. Waadaa nu fakkaatu. Ol qabee akka kee. Yoon foon bituuf manaa ba'ee tiruu bitee dhufe adurree na haa godhu. Yoon foon bituuf manaa ba'ee adurree bitee dhufe tiruu na haa godhu. Foon bituuf manaa ba'ee yoo tiruu bitee dhufe adurree na haa godhu. Yoon foon bareedaa bituuf manaa ba'ee lafee bitee dhufe saree si haa godhu. Ituun haasa'anis akka nama keessatti hirmaate tokkotti amma akka gaazexeessaa tokkotti ituu waa'ee kanaa irratti dudubbadde amma yeroo darbee seenaa tokko Yeroo qabnuudhaan seenaa tokkitti haasaa kechi nurraadhaaf. kakaa duwwaadha ngaa kakaan tole ilaa reediyoo kanaan si qabeera harka kee ol kaasa ani gidaadhaan foon bituuf ba'ee rajiijii bitee yoon gale oduu televezyiiniidhaaf qophaa'ee reediyoodhaaf dhiyaate naa godhu. Wal kabajaan jirru mana kana keessatti. Seera jira mana kana keessaa. Seeraaf inni hacuucamuu qabu. Dhalli namaa persentii 75 hin dhaggeeffatu. Kudhanoo hin dhaggeeffatan. Shan ankee garuu 75 haasa. Nama akka keetii foon itoo hin taane sammuutu barbaachisa jedha. Soqraates utuu jiraate. Raakayii torba gurguree. Gurbu Fayyaadha. Jirta. Akkam jirta? Akkuma kam Fayyima. Akka geessu. Maal mataan kee kun? Sitti bareeddee. Maali haasa? Marattee? Kana dhimma hojii wayitii gara wanni kana dhaqee gara Sudaan kana deemee achitti immoo beektaa hin ayyamamu hojii maa hojii wal qabsiisee gabaabsee. Dandeessa deebiime. La haasaa godhaan si jalaa fudhe. Siinootiraakii saddeet gurguree. Waan si ajaa'ibu isaa siinootiraakii saddeet irratti 200 lama argadhan. Qarshii 200 lama. Yaaddetta? Yaadame. Maal goota? Tokko wal cinee keessa. Tokko keessa mootii wal cinee nu. Koomishinii sana hin arganne. 200 lama sana hin arganne. Nanna. Ila akka duwwaatti naaf. Maaliif wal cinee na jira wal cinee mootarri wal cinee jedhanii. Baay'een gaddee. Baay'ee na aarse. Ani kolfiisa. 200 lama dhabe. 200 lama dhabe jedhee. 200 lama ni dhabe. Koomishinii 200 lama dhabe. Kanatu. Nama kolfiisa ni. Ayyaanoti na kolfiisa. Maali hojii natti ma? Hojiitu nagaadhumaan kenne bakka bilbilli ammas. Amma innoo cufadhe yeroo dhumaaf si duukaa maxxanfachuu barbaade malee yeroo kana gidduutti baay'ee qarshii guddaa argachuu nama danda'udha. Yeroo siif kenne siif iddoon siif kenne baay'ee iddoon siif kenne su'aama. Sin gaafatii na fedhii baba dhugaa. Fuutee moo baay'ee moo yeroo darbe irratti argamuu dhiisuu mootti baay'ee gaddee. Ati qorra kana keessa moo filannoo sirrii kan filatte? Qorri kun hin ulfaatu. Nama fuudhaa deemu gorsa mana kana keessa. Ani moo beeku. Mucaasa baate kaa'ee beektaa. Mucaasa baammoo maal godha? Heerumaa sedheera. Hin dhaga'an manatti dulloomaa. Ani immoo mucaasa baate beektaa. Malee maal amma fuudhaa nan dhaabaan beektaa waan nama meeqan na barbaada maal. Dhageessee ta'oo eessidas. Qorra kana keessa. Ibama nan dhufa. Hojii. Hojii. Hojii.
Qorra kana keessa moo? Kana. Falli sirriin kana. Gogaa. Rakkoon qabu jira. Rakkoon qabu jira. Amma yoo barbaadda amma. Amma barbaadda. Sagaltama barbaadda. Rakkoon qabu. Maa rakkoo qaba ana bira namni takka bilbilee waa dhabeen beeku. Rakkoo tokkoon qaba. Karreetti meeqa? 20 karreetti 20 kan olaa 70 jechuudha. Amma rakkoon qabu la amma sii xumuraa. Ammaaf ammatti siibira rakkoo qabu. Odoositti baay'ee amalluma isaaniiti badaa oofisuu jaallatu ofimuu jaallatu ofumaan kennaama isaaniiti. Ani immoo beektaa lakkoo badaa. Ani immoo ofin himu. Ogummaa koos hojii koos haasa'uun jaalladhu. Amma dheengadda kana kunuun hin dubbadhu iyyuu malee. Burkina Faasoo kana dhimma hojii wayiitiif hin deemne gaazexeessaadha badaa. Hin dubbatan isaanis ittiin dubbatinaan jedha. Anis immoo badaan dubbadhu badaa waa'ee koo dubbachuun natti hin tolu. Kennaama koo miti. Ogummaamti koo nama beeku saba beeku dheedhii isaa. Ati immoo wallaaltu. Achi gara Burkina Faasoo kanaa oduu qopheessaan jirti. Hin bilbilame bilbilli. Nan kaase. Gaafa hin kaasu kottu biyyatti si barbaannaan. Ana duwwaa jiraan jedheen. Maaliin jedheen nama biraa leenjisaa. Gaazexeessaa qofaa hojjechuun gaazexeessaa qofaa ta'uun baay'ee ulfaata biyya kana keessatti. Ani amma gaazexeessaa ispeeshaalistii qofaa kun ta'e biyya kanatti. Danda'e gaa danda'e. Hojiitu baay'ee natti cime. Shima kana gidduutti waan bisheessa dhufetu argite gamoo abbaa 48. Gamoo abbaa 48. Keessisa yoo xiqqaate kutaa 110 kutaa 110 egaa maal goota waa'ee gamoo sanaa duusitti fi maaloo yeroo mati seentee akkasirra jettu barbaachisa. Argite yeroo mati seentee akkasirra barbaachisa. Hojii akkasiin hojjedha. Amma ishee sanatti malee dhufanne nama wayii immoo bisheesseera nama sana amma wani hin bilbila yoo gidduutti nan dhufa. Amma na dhaggeeffadhu laa. Na dhagaata miti namatti gogaa 90 barbaade eeyyee karreetti 20 kan olaa 70. Amma dafii na arginu dafi komishinii kan kee 10 ankoo 10. Gurmu. Maal qabaa osoo afaan kee qadaaddattee garaa nama afuufuu jirta keessummaadha maal taate gurmu? Laamii guyyaa yaadaatiinis afaan wal qabnee hin dandeenye. Arraadhallee nu dhiisi seera kana keessa. Garaa mucaan afuufiin. Isa qabsiisi. Maaltu jira ulaana? Maali? Maaltu jira? Ulaana maaltu jira? Danda'e maaltu jira? Baay'ee hojiitu rakkisee. Si kana yaada. Baay'ee maala baay'ee. Danda'e. Adde sammee walitti qabu. Akka gurbaan kun fuudhee maal mee? Kana mee bisheessinee mee hin malee. Foon di biraan nyaata qaba. Isheenillee nutu beeka. Nama cimaadhaan. Baay'ee kolfite baay'ee. Kimbe. Sibira dhufuu jedhu kun garaa nama gosaniiru. Beeta qaba godhu laata. Kan mataan seegaa akkuma jirutti argaa jirra gaa waggaa tokko booddeedha kan nuyi foon nyaachuuf jennu waan hin yaadamne nama akkamitti waggaa tokko guutuutu foon hin nyaatu hin jiraatama. Egaa akkuma kanaan kunoo obboleessi keenya gidaadhaan dhufee nu gidduutti argama foonicha fidee kanattaan sun sagantaan keenya kan agarsiisu obboleettiin keenya Iftiin iddoo jirtu ol kaatee asaasaaqinsaa nu gooti asaasaaqinsaa kanaaf gara waltajjiitti ishee kabajaan. Galatoomaa isiniin jecha dhugaadha. Waggaa tokkoon dura nyaanni foon jiidhaa yookaan kiriine jecha. Har'a garuu
Waggaatoo kombooda walitti dacha'uuf jennaa kunoo galanni isaan badi. Waan xiqqoo taate wayii dabarsuun barbaada. Maal immoo jettanii yoo na gaafattanii wayita dheeraa turanii yoo foon dheedhii nyaatan diimina kana nyaatan garaan keenya akka malee iyyee ollaa mara jeequu danda'a. Isas obsuu qabna. Homaa akka hin taane hubannee jecha. Isa qofa miti gara mana fincaanii al 99 nuu fiksiisuu danda'a. Isas homaa akka hin taane hubannee dandamanne foon diimina keenya kan gamanumaan akka nyaannu isin affeera. Tolega obboleetti keenya giiftii baay'ee ishee galateeffannaa kanatti aansuudhaan immoo obboleessi keenya Galaasaan waggaa dheeraadhaaf bara dheeraadhaaf ikoonoomikaalii namoota nu gargaaranii mana keessa nu wajjin jiraachaa turan tokko keessaa isa tokkodha. Waa'ee kee dubbadhee fixuu hin danda'u Galaas. Kabajaan gara waltajjiitti. Ulfaadhaa. Foon diimina. Tole obboleessa keenya baay'ee galateeffannaa yeroo aarsaan wajjin kaffalteef seenaan sin dagatu sin mana kana keessatti amma immoo sagantaan keenya akkuma qabamee jirutti itti fufee jira. Kanatti aansuudhaan obboleessi keenya gidaadaan dadhabbii yeroo dheeraa booddee iddoo garaagaraa keessa naanna'ee foon biyya hin jirre keessaa yeroo mi'aawaa akkasitti baatee fideenuu gidduudhaan ga'eera. Kanaaf kabajaan garaa asitti affeerree golgaarra jiru kanarraa nuu kaasaa. Obboleessa keenya gidaadaan diimina nyaanna diimina na murmurree diimina nyaanna Profeesarri cimoodha jala kaa'u akka sareen jalaan bunnetti jala kaa'anii nama cimoo Profeesar keenya jala kaa'anii jedhanii kanarraa funuure. Oye, bossi che sa? No, non ho fatto giù. Bossi che sa? Che sa bossi? Seera! Tani ajjeestu? Aga boollaa seeraaf jennee. Nu qaanessa nama giddu. Amma yoomitti seeraaf akka. Summaa giddu nu qaanesse. Si. Ati. Nama saree gadiiti. Barri kun bara haaraati. Guyyaan kun guyyaa ayyaanaati. Barichis seerichis jijjiirameera. Seerri mana kanaa bara kana wajjin jijjiiramee akka haaraatti tumamee jira. Dhaqiiti yoo feete gurguradhu yoo feete akka feete godhiti qarshii keenya nu deebisi. Ammaan tana fiddee yoo hin dhufin ija seeraatiin mana hidhaatti si galcha. Maalanoo barri suma duriiti haaraadha moofaadha dhanii waan garaan hin beekne nyaachuun firuma durii yoo jedheenoo kana godhe. Hingaa gaafa kaafadhuti na ija kiyya dura deeme. Nero ndanyada. Jora kana magro gadi. Baay'ee garaas nyaata. Ancora conca. Ana mola ammayu. Amma mende mara gadu. Warra kana mangu baasi gadi. Professor.
maqaa Sookiraateesiin